Daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jecha haadha keenya baay'ee haala rakkisaa keessa jirtu yookaan immoo baay'ee rakkattu Aadde Biraanee ilaaluuf amma gara mana ishee imalaa jirra waan ta'eef hamma dhumaatti turtiin keessan nu wajjin. Bagansi tafe male ani kabusa mabila atinatin retini chokolafona sinandar duma agar tu kontenti Bagansi tafe male ani kabusa mabila atinatin retini chokolafona sinandar duma agar tu kontenti Fuli kenatin bane tumanatin irifne nabata kamala kutina kenatin gulle galati fami male maljedan galati fami male galati fami male maljedan galati fami male olol kabami male maljedan olol kabami male olol kabami male maljedan olol kabami male Nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u ana obboleessa keessan faarfataa Maanu'eel Gaaddisaadha. Akkuma beekamu torbee darbe keessa haadha keenya Aadde Biraanee fi akkasumallee mucaa isaanii qajeelaa daandii irratti haala rakkisaa keessa osoo isaan jiranii argine. Amma haala isaan keessa jiran ilaaluu waan ta'eef turtiin keessan nu waliin. Darbattee lafa nan buune siqaa baadhee anta sumallee yaane Darbattee lafa nan buune siqaa baadhee anta sumallee yaane karaa keetiin naaf dhife dukkaanne nangaagaa lammata rakkinni karaa keetiin naaf dhife dukkaanne nangaagaa Daawwattoota keenya akkuma beekamu torbee darbe fuula FB irratti Aadde Biraanee fi mucaa isaanii akkasuma qajeelaa daandii irratti haala rakkisaa keessa isaan turan isinitti himnee ture. Kunoo akkasumallee namoonni garaagaraa bakka beeksisne kunoo amma waaqayyo nu gargaare wantoota tokko tokkoon isaan bukkee dhaabachuuf dhufneerra turtiin keessan nu waliin. Akkuma yeroo darbe sin beeksisnee ture namoonni hundumti keessanii haadha kana bukkee akkasiin dhaabbattan himnee ture namoonni baay'een keessanii sagalee dhageessanii aqaatii ilaalaa jettanii akkuma isin gara mana isaaniitti nu ergitan amma gara mana isaaniitti deemneerra turtiin keessan nu waliin haa ta'u waaqayyo isin haa eebbisu. Ati anaafi gargaaraa dhugaa ati anaafi lafaddoo baqaa Ati anaafi barsiisaa dhugaa ati anaafi lafaddoo baqaa Atakka namaa saloota laaltee na biran dabartu argadhuus dhabuus harkuma keerraa kanan jiraadhu Atakka fiiraa saloota laaltee na biran dabartu Argadhuus dhabuus harkuma keerraa kanan jiraadhu Atakka ormaa saloota laaltee na biran dabartu Argadhuus dhabuus harkuma keerraa kanan jiraadhu Harka kee wayyaa anaafoo harka kee naa wayyaa Mana kee wayyaa anaafoo mana kee naa wayyaa Harka kee wayyaa anaafoo harka kee naa wayyaa Mana kee wayyaa anaafoo mana kee naa wayyaa Daawwattoota keenya akkuma beekamu yeroo darbe akkuma fuula FB irratti maxxansinee ture uffata amma sitti argitan caamota mi'oota garaagaraa obboleettii koo amma biyya bakkee jirtu maqaa koo hin dhayini akkasumatti akka isheen na eebbistuun barbaada jette amma waaqayyo si haa eebbisu jecha kun gocha kana goote hundasaa gocha kana gooteefiitti eebbisuu dandeessu. Obboleettii tokkotu biyya biraa jirti biyya bakkee amma sin ilaalaa jirti.
Isheetu wayyaa kana ijoollee keef mucaa keef wanta hundumaa akkatti gootu akkatti jiraattu si Alamisni kennes irraa fudhatee waaqayyo rabbi galgalli ishee haa tolu biddeen ishee haa guddatu lafa deemturratti makiinaa ittiin deemtu siin haa ooffalu lafa deemturratti biddeen argadhu bishaan argadhu qalbii argadhu hojjettu bu'aa argadhu dubbatu dhugaa argadhu. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisuu haadha keenyas bukkeetti agartan addee Asaammanechi mana isaaniidha isaan kan kireeffatanii jiranii baay'ee haala guddaan isheenis gargaarsa guddaa gochaa fi jirti isaan bukkeef dhaabachaa jirti kiraama manaa isaanii illee amma ammaatti hin kennamnee fi isa kana immoo kiraama manaa isaanis kan danda'an jiru iddoo biraa ta'anii akkasuma namoonni garaagaraa maallaqa bifa uffataan ishee deeggaruudhaan akkuma kanaatti ishee deeggaran jiru sun immoo waan tokko yaadnee akka keenyatti isaaniifis wanti hin gargaarru yaadannoo tokko qabannee dhufneerraa isa kana akkasiin fudhatan barbaanna kunoo darbattee lafa nan buune waaqayyo sinaa eebbisu kanatti gargaaramu naa jiraadha waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama warri na gargaartan kunis waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama shaapheedha kuni Sikabadde anta sumalleeyyaane Waaqayyoon dhuma keessan haa eebbisu isiniin jechaa jiru gargaarsi keessan akkatti fufetaa ta'u aamsa keessan ela eebbifama jiraadha bakka kana fuutanitti isiniif aadaban akkasin nu yaadattan nuti immoo akkasii yaadannee isiniin eebbisnu nu haa taasisu isin immoo akka nu gargaarta waaqayyo isin haa gargaaru eebbifama kanarratti isiniif aadaban gooftaan. Ela kun akkanaatti akka isaan bareedan kan goote obboleettii keenya biyya bakkee jirtu maqaa kon dhayini iddoo jiratti na eebbisan jette waaqayyo si haa eebbisu barakee haa eebbisu siin jecha akka kanaatti akka miidhagdanii akkasuma mucaan keenya akka miidhagdu kan si gargaarte eebbisiini. Galgalleetti deemtetti ganamnatti deemtetti konkolaataatti deemte nagaan of qalcheessi yaa galchu. Xinneessitee naa keenya immoo ammaa harka isaa keessa waaqayyo siif haa kennu. Anumaan beeku waaqayyoon beeka garuu ati kan xinnaa naa yaadde guddaa immoo siif haa yaadu. Amma daddabalee waaqayyo waan guddaa siif haa yaadu. Waan guddaa siif haa yaadu. Qajoogo sagalee kee guddisa akkami? Ammas akkami sirraa bareedeera? Alamis ni akni. Ela kuna mucaayeen gadda kuna naannoo kanatti argitan mucaayeen gadda footoo isaa suura isaa naannoo kanatti argitanii kun akka kanaatti bareedee yaabateera mucaan baay'ee miidhageera jecha waaqayyo hunduma keessanii karaa garaa isaaniin deeggaraa kan jirtan waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu isaan kunillee mana isaaniidha kan isaan jiraatan isaanillee waan garaagaraan isaan deeggaraa jiru sa'aatii ammaa jalqabee manni isaanii kan eebbifame haa ta'u eebbifama. Isinaa eebbisu eebbifama waan nu gargaartaniif isinii eebbisu waaqayyo jiraadha waaqayyo ammayyuu irratti siifaa dabalu giiftii ko ati bakka ati jirtutti waaqayyo si haa eegu si haa tiksu mitillee dandeenye garuu si wanni hin jennu ati immoo si haa gargaaru bakka ati jirtutti waaqayyo si haa gargaaru ulfaadhu ulfinan dhabiin giiftii ko jiraadha bakka jaanatti nu gargaarte ammayyuu dabalee waaqayyo immoo si haa gargaaru gooftaan si haa eebbisu eebbifama. Waaqayyo illee ammallee daddabalee si haa eebbisu jecha aadde meetii Toobo Jaarman Berliin irraa qarshii 3,000 erganiifii jiru waaqayyo baraaf tajaajila kee haa eebbisu iddoo jirtutti dhala kee ijoollee kee haa eebbisu siin jecha aadde meetii Toobo Jaarman Berliin biyya bakkee jirti qarshii 3,000 itti naaf kennettee siif ergite waaqayyo isaa eebbisu hedhiiti eebbisiin kun ala kun qarshii birrii 3,000 ergitee fiitti haadha keenya aadde biraanee fi eebbisaanii. Alamis ni kennes ni irraan fudhatiin galgalli keessan haa ta'u an argeen dhabe argiteen dhabiin gudeenni kee haa jiidhu harmi kee haa coobu mandheen mandhaaba sitti haa godhu xinnaan haa yaadde guddaa siif haa yaadu kana darbaa geeftee kanumaa beekas ni eebbisu waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu akkasumallee Bolesa ko Ermiyaasis isaan deeggaruu dhufanii otoo nuti nyaannu gabuun bultu mucaan kee kun illee gabuun bulu waan dandeenyu qabaannee otoo hin taane nama gargaaruun nama ta'uu bichaan gahaadha. Gargaarri keessan hin badin waan dandeenyu si gargaarra kuntatti si gargaarra kana bichaa miti ati abdiin kutatini anis waan keessa godhu amma birrii 500 qabadhee waan hin dhufeef 500 kanaan si gargaara fuuldurattis immoo waliin jirra waan tokko irraa famine ishee waaqayyo innaan akeetani waaqayyo tasaa keessaa maales ni eebbifama waaqayyo sana eebbisu akkuma kanallee namoonni isaaniin deeggaruu barbaadan nuquunnamuu dandeessu yoo barbaadan qaamaan dhuftanii bakka isaan jiranitti deeggaruu dandeessu yoo barbaadan immoo karaa garaagaraatiin isaan bukkee dhaabachuu dandeessu waaqayyo gooftaan sana eebbisu. Yoo maal jedheen har'aadhuma kan kee kuni
Yomal jede narradu maganke 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 Inni dinni karoorse karaatti hafe wanti gooftaan dubbate wal guure dhufe Inni dinni karoorse karaatti hafe wanti gooftaan dubbate wal guure dhufe Boruus bitaan mirgaani yoonaan nahani yaada waaqayyoon bisuu hin danda'ani nu farfachiise kun nu lallabsiise kun nu farfachiise kun nu lallabsiise kun nu gammachiise kun